Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa wajjin immoo dabsaa'ee dheeressaati. Abbaan fedhe waan fedhe jedhus gara fedhetti harkisuuf yaalus jijjiirama xixiqqaa yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa jennu kana keessatti mul'achaa jiru kan fide qabsoo osoo addaan hin citin uummanni Oromoo adda durummaan geggeessaa ture akka ta'e waliin gaafachiifa. Gara boodaa kanarrallee saboonni tokko tokko kaaka'anii itti haa dabalaman malee. Qabsoon uummata kanaas akeeka mataasaa qaba. Ittiin ka'eef gara itti galuudhaaf adeema. Haa ta'u malee haalowwan yeroo ammaa kana yeroo dhiyoodhaas keessaa immoo erga jaarmoliin poolitikaa mormitootummaadhaan beekaman biyyatti deebi'anii as wanni argaa jirru kun dhaga'aa jirru. Jijjiirama kana gara uummatichi barbaadetti kan geessaa jirudha moo kan karaarraa maqsaa jiru laata? Keessaa kaleessa kanarra kana wanti dhaga'aa jiru. Maal yaaddoo akkamii uumaatu jira? Qabxiilee kanaaf kana wajjin wal qabatan tokko tokko kakaafnee irratti mari'achuudhaaf iyyuu keessummaa lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Dr. Caalaa Abdiisaatii fi Obbo Tashoomaa Diimeeti. Lamaan isaaniitu wanti wal fakkaatan yoo jiraate qabsoo uummata Oromoo wajjin walitti dhiyeenya jabaa, walitti hidhannaa jabaa kan qaban ta'uu isaaniiti. Keessaa Obbo Tashoomaan yeroo biyya jiran kallattiidhaan erga biyyaa ba'an immoo alaala taa'uudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaatti hojjechaa kan jiran. Karaa biraatiin immoo lamaan isaaniitu Oromoo qaroo haala biyya keessatti yeroo yerootti mul'atu faana bu'uudhaan carraa argatan hundumatti gargaaramuudhaan yaada irratti kennaa kan turanidha. Egaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Tashoomaa isin nu jalqabaa qeerroo quunnamtii gaarii qabdeetan amanaa haala amma jiru kaamee waanuma kaleessa kanarra kana mul'achaa jiru gaggabaasaatu ameenuu kakaasaa achirraa kaanee haalli kun garamitti adeemaa jira laata? Uummata kana garamitti geessaa jira laata si'ittu akka ilaallutti? Guddaa galatoomi Obbo Tasfaayee afeerraa nu gootee fi galata guddaa qabdaa. Wanti kaleessa har'a mul'atu kun kaleessuma kan jalqabe miti. Jalqabbiinsaa kan bubbulee inni kunis dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti karaa nagaatiin qabsaa'uuf yoggaa galuu waliigaltee mootummaa wajjiniin waliigalee galetu jira. Waliigaltee kana keessaatii inni tokko bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti barbaacha hin deeminaa. Bakka waraanni keessan jiru magaalatti sin barbaacha hin dhufnu, wal waraansi guutummaa guutuutti haa dhaabbatu kan jedhu keessaatii tokkodha. Inni kaani akka hoggantootaatti kan walii galameeru jira. Isa sana gadi fageenya isaa keessa seenuun hin barbaachisu. Garuu wanti ta'aa ture torban lama duraa akkasuma loltoonni mootummaa hojii gara biraadhaaf fakkeessanii sakattaa waboodhaaf deemanii walitti bu'umsi uumamee ture naannoo Dambidollootii gaditti. Sanaanis wareegamni kaffalameeru hin jiraa. Gama mootummaatiinis gama wabootiin illee waboon lama iddootti wareegamee hin jira. Inni kun kaleessa waan jalqabe miti jechuu barbaaden hedduma dhaabni galee boodayyuu. Inni kaleessaa kun torban duraa waraanatu gara lixaatti fe'amaa ture. Waraanni mootummaa gara lixaatti fe'amaa ture kan jedhamee fe'amaa ture naannoo Benishaangul Gumuzitti walitti bu'insa jiru sana tasgabbeessuudhaaf waraanni baay'inaan waan barbaadamee fi isaaf deemama jedhame. Inni suni mootummaanis ta'e uummanni Oromoos kan barbaadu ture naannoon sun tasgabbaa'uu qaba. Uummanni Oromoo hedduutu qe'ee isaarraa buqqa'ee
inni sun tasgabbaa'uun biyyattiifis uummataafis gargaara waan ta'eef sana haaluma gaariitiin simate hundumtuu. Garuu sana bira darbeeti sanatti fakkeessanii waboo bakka inni jirutti adamsuutu argame. Haala kanaan bakka waboon jirutti deemuudhaan kaleessa walitti bu'umsi uumame. Walitti bu'umsa kanarratti wareegamni guddaan akka ta'e dhagahaa turre. Haaluma sanaanitti fufuudhaan loltoonni iddoo adda addaatii dabalamuun dhagahamaa jira guyyaa har'aa. Kanarraa kan ka'e hanga sa'atii 3 duraatti Naqqamteerraa qabee hanga lixaa gadiitti karaan hundumtuu cufaa akka ta'e guutummaa guutuutti yeroo odeeffannoon sun dhufeetii jalqabee immoo hoolotaa jalqabee akka inni cufaa ta'u karoorri karaa qeerroo bilisummaa akka ba'ee irratti hojjetaa jiranii dhagahaa turre. Inni kunis maa'inni waliigalamee dhufe sun hojiitti hiikamuu qaba malee waboo bakka inni jirutti bakka inni balaa tokko hin dhumnetti bakka inni nama nagaa tokko irrattis ta'e loltoota mootummaa irratti tarkaanfii hin fudhannetti adamsuuf deemuuni uummata Oromoo irratti balaa fiduudha waan ta'eef isa kana hin mormina isa jedhuutiin kan inni ta'e. Isuma kana wajjin wal qabsiisee waan ansii kaasu hiriirri jidduu kana deemaa turellee ergaama kana dabarsuuf ture kan qeerroon bilisummaa Oromoo karoorfatee taasise. Inni kunis ergaa lama dabarsuu fi inni tokko mootummaan amma aangoo irra jiru jijjiirama kana wareegama mataa isaatiin akka fidetti odeeffata. Wareegama guddaa kaffallee diina jala dhaabbannee jijjiirama kana finne jedha. Jijjiiramni kun garuu kan inni dhufee qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo uummata Oromoo walumaa galaatiin kan inni dhufe. Isa kana hubachuu qabu nutu fide jechuudhaan ciisuurraa nuyi warri isaaniin aangootti baasne jijjiirama gara biraas fiduu akka dandeenyu humna keenyatti argisiisuu qabna jedhu. Inni lammaffaa waliigalteen Asmaraa irratti waliigalame suni gara hojiitti hiikamuu qaba malee waliigaltee sana dhiisanii waboo irratti xiyyeeffatanii haasa'uun sirrii miti. Isa jedhus ergaa dabarsuuf ture hiriirri godhamaa turesi. Kana kan ta'aa ture. Karaa gara biraatiin loltoota amma waboo adamsaa jiran kana warri hogganni olaanoon beekuu yoo jennee fudhanne an akka hubannoo mataa kootti waan quba qabannatti hin fakkaatu. Sababan kana jedhuufi hanga yoonaatti gadi ba'anii muummicha ministeeraas ta'ee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa waa'ee waboo ifatti waan dubbatan hin qabu. Waan walii galaniira waan qabaniif akka walii galtee sanaatti hojjetaa jiru. Ishee irratti bal'inaan irratti haasofna abboota shoomaasee mootummoonni sadarkaa lama irratti argaman wal quba qabu wal dhaga'uu jedhu matuma isheetti qabxii tokko taasifnee akka ilaaluun barbaadee jira. Garuu Dooktar Caalaatti nufa Dooktar Caalaa ibsaa dhaabni har'a jechuun danda'ama gaa bakka tokkotti kaleessaa bakka tokkotti har'a baase kan argitanitti odeeffannoo mana gabaabumatti achi keessatti uummata gidduutti wanta akka fiiliingiin jeequmsaa fi yaaddoon akka uumame tuqaniitiyyuu garuu uummatichi akka yaaddoofne immoo amma dhaabicharraa dhageessanutti yaaddoo keessa seenuun qabdan kan jedhu tokko kaasanii waa'ee ibsa kanaayyuu miti. Walumaa galatti dhaabichaa fi keessaa ergaa gara biyya hoogganni gara biyyaatti deebi'ee waliigaltee dhaabaaf mootummaa gidduutti uumame irratti hundaa'e gara biyyaatti deebi'ee uummatichaaf dhaabicha gidduu wal hubannuun gahaan waan hin jirrees itti fakkaataa wanta akkasii mul'ata. Kunis immoo waan rakkoo uumaa jiru ta'a laata maaltu itti mul'ata karaa karaan? Tole obbo Tasfaayee baay'ee galatoomi. Miidiyaa WNNis baay'een galateeffadha carraa kana waan nu laattaniif. Egaa amma akkuma Tashoomanis kaasee haala amma jiru tuqeeraa ati immoo gaaffii ibsa adda bilisummaa Oromoo gidduu kana kaleessa baase irratti hundaa'uudhaan haala reaakshinii yookaan immoo sochii uummanni yookaan hubannaa kanarraa kan ka'e gochaa jiru
irratti hundoofnee wal hubannaa dhaaba keenya yookaan adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduu jiru maal fakkaata laata isa jedhu dhuquudhaa fi yaada kana akka nama dhuunfaatti hin kenna. Hangan hubadhe irraa jechuudha. Akka ilma Oromoo tokkotti biyya keessa gaafa jirru hundi keenya iyyuu adda bilisummaa Oromoon of ibsee miti. Adda bilisummaa Oromoo ani kana sana seenaa kanan qaba yookaan kana keessan darbe rakkoo akkasii keessan jira, balaa akkasii keessan jira, qabsoo addaa akkasii keessan jira jedhee guyyaa guyyaatti dubbatee miti. Garuu guyyaa guyyaatti gidiraa adda bilisummaa Oromoo keessa deemu dhalli Oromoo hundatu beeka. Akkasumaan wal hubata jechuudha. Maaliifi dhalli Oromoo tokko yeroo ammaa kanatti dammaqiinsa siyaasaa guddaa ni qaba. Dhalli Oromoo hundumtuu yeroo ammaa kanatti waggaa 27 kana mana barumsaa siyaasaa keessa ture jechuu danda'ama. Oromiyaa keessatti dhalachuu jechuun yuunivarsiitii siyaasaa keessatti dhalachuu jechuudha. By default ofuma isaatiin. Haa ta'u malee wantooti immoo kuni adda bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo dhibbaa dhibba wal hubataadha jedhamee amanamuudhaaf immoo iddootti rakkisuutu qaba. An kana hubadhe gaafan gara biyya alaatti ba'uudha. Gaafan gara biyya alaatti ba'u Oromoon hundi adda bilisummaa Oromoo dhadheen amanan ture. Because biyya keessa gaafa jirtu qawwee sirra jira, rakkoo sirra jira, hin ajjeefamtaa, torchardi godhamtaa, waa meeqa sirra ga'a. Kaanuma keessaayyuu parsantiin 99 ol bideetu balaama kana jala dhaabbateetu dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo dhadheema dhaabbateetu karaa isaa itti fufu. Ana akka nama tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromoodhaanis hidhameera, garafameera, torcharri ta'eera, barumsarraa ari'ameera, waa hunda ta'eera. At the same time mootummaa makanaa wajjin iyyuu immoo hojiitti deebi'ee immoo yeroon itti hojjedhee qaba. Warruma na garafaa ture wajjinuu jechuudha. Warruma shugguxii afaan keessa na kaa'aa ture jechuudha. Haa ta'u malee jara kana illee nan beekan sirriitti. Jara kana jalqabaa kaasee amma dhumaatti nan beeka. Haa ta'u malee garuu biyya alaa kana immoo gaafan ba'e waan hedduu nu badhe jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo diina hedduu akka qabuun bare. Diinni guddaan adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'e yoo jiraate heddumminni isaanii Oromoota turan. Daayispooraa keessa wanti jiru. Adda bilisummaa Oromoo cinqii guddaa keessa ture jechuudha. Waa hedduu keessa ture jechuudha. Waan kana hubachuudhaaf waan hedduu namoota adda bilisummaa Oromoo hundeessan warroota waggaa 40 dura kaasanii dhaaba kana keessa turan namoota gurguddaa jedhaman dhaaba kana keessa jiran baay'ee isaanii duukaa yeroo fudhadhee taa'ee haasa'e. Egaa ani mataan koo kana carraanan itti baree fi uummati Oromoo immoo waan kana hunda tasumaa quba hin qabu jechuun ni danda'ama. Adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qofa beeka malee uummanni Oromoo. Egaa wal hubannaa gaafa jedhamu by nature adda bilisummaa Oromoo rakkoo hin himatu. Waa meeqaaf rakkoo hin himatu akka qabsootti rakkoo akkasii nurra ga'aa jira, balaa akkasiitu nurra ga'aa jira, karaa dhalataa keenyaa kanatu nurratti aggaamamee jira, olola akkasii nurratti adeemaa jira, akkasitti maaddee keenya diigaa jiru, akkasitti konyaa keenya diigaa jiru, akkasittiin akka nuun galiin arganne gochaa jiru, akkasittiin akka nuun qubannaan arganne gochaa jiru, akkasittiin akka nuun jaarmiyaan keenya diigamu gochaa jiru, bakka dirreetti nu diigamaa jira, biyya alaatti nu diigamaa jira. Akka kanatti tokko isaa hin ibsatu adda bilisummaa Oromoo. Kan hunda baadhatee dhuma adeema jechuudha. Kun immoo waa meeqaaf haamlee uummata Oromoo eeguu waan irra jiru. Haamlee qabsaa'otaa eeguu waan irra jiru. Garuu egaa kun hundi gaafa ta'ee jiru adda bilisummaa Oromoo ammayyuu tokko jedhee parsantii tokko illee balaa akkamii keessa akka darbee uummata Oromoo hin hubachiisne. Maaltu akka dirqeenii gara biyyaatti illee akka galu isa godhee dirqama carraan argame jedhee min fiigee gale akkan amanutti akkan hubadhutti. Waan kun illee siyaasa hedduu of keessaa qaba. Xaxaa baay'eetu jira naannoo kanatti illee. Opshiniin gaafa dhifudha. Gara kanatti illee deemuun balaa hin qabu jedhamee inni itti galame kun. Cost benefit ilaala.
qabsoon keenya kun hin badaa hin du'amoo hin jiraata yoo bakkee turre. Qabsoo kana ajjeesuuf maaltu gaggeeffamaa jira? Yoo biyya gallee qabsoo kana jiraachisuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Balaan hoo jira moo hin jiru? Hunda isaa ilaalamee deemamaa jechuudha. Kanaafi wanta kana irratti adda bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaatti waan irra ga'uu fi haala irra ture itoo bakkee jiruyyuu hin ibsini. Kuni qaawwaa tokko dhadhee namana wal hubannaan hanqinni ni jiraata. Kanaafi har'ammoo gaafa biyya keessa galuu kan caalu rakkoo keessa jiru akka barbaade dubbachuu yeroo inni itti danda'u. Haala inni ittis immoo akka barbaade guyyaa guyyaatti kanatu ta'e kana ta'uuf jira kanan godhee sanan godhe jechuu danda'u miti. Kan caalu carraan akka barbaadan dubbachuu dimokiraatikiidha jedhamu malee wanta itti dhiphatutu qaba. Siyaasa duukaa bu'aa inni fidu duukaa rakkoo inni fidu duukaa wanta ati dubbattu muraasa ta'aa deema jechuudha. Baay'ee of eeggataa filataa wanta dippilomaatik ta'e qofa wanta qabsoo karaa nagaa karaa kee hin fashaleessine qofa kanatti ofirraa dubbachuu dandeessu jechuudha. Sun immoo maal fida wal hubannaa kee ammayyuu uummata gidduuf si gidduutti baay'ee xiqqeessa jechuudha. Carraa kanaan immoo diinni waa hedduu fayyadama jechuudha. Akka kanatti nu hubadha gabaabaatti si kaa'uu fi bal'isnee dubbachuu dandeenya. Garuu wal hubannaan uummataaf adda bilisummaa gidduu jiru adda bilisummaa Oromoo of ibsaa hin turre sababa qaba. Ammallee akka garaasaa of hin ibsu sababa qaba kan caalu jechuudha. Garra caalu uummatuma Oromootu isa hubata jechuudha. Isa dubbisa jechuudha. Kanaani amma ammaatti wanti kun kan deemaa jiru isa jedhu amantaa qaba. Silaalee gaatuu ummatichaaf sababattiin kun amma tokkollee akka jirutti waan hunda isaan beeknu garuu waanuma jeneraal ta'e tokko xiqqoo ishee hin ta'etu kenneefi gaariidha. Inni durii sababa adda addaa ta'uu danda'a. Isa ammaa kana garuu gabaabsinee kan jechuu dandeenyu waliigaltee mootummaa wajjin taasisan kana keessatti wanti lafa kaatan tokko hin jiraata. Yoo ifatti bahee diteelli ta'ee himamee rakkoomuu kan danda'u. Kan sanaan alatti haalli biyyattiis baay'ee kompleksi kan ta'edha. Kan qaamoliin garaagaraa qooda keessaa qabanu, sheerii keessaa qabanudha. Jaarmolii Oromoo qofa miti, mootummaa naannoo mootummaa giddu galeessaa qofa miti. Jaarmoliin sabaaf sablammoota gara biraas bakka bu'anuu fi ilaalcha poolitikaa kompiliitlii Oromoorraa adda ta'e kan qaban jiru. Tarii kana fa'aatiyyuu walii galtee mootummaa dhaaba gidduutti kaa'ame kan akka jirutti baasanii rakkoota uummati gaafiin yeroo hedduu kakaa'a miidiyaa irraayyuu gaafii kaka'uu fi hanga barbaachisetti deebiin kennamaa jiru. Abbaa hubatee hubachuu danda'a. Kana fa'aatu uummatichi dhaabichaafis hubatee gaarii ta'uu hin oolu. Akkuma jedhamtu dhugaattu immoo yeroo eeggatanii amma ibsa irratti kennanutti obsaan dhaggeeffachuunis gaariidha. Obbo Tashoomame karaa ishee kana irratti waasii dabaluu dhiifama guddaa wajjin. Ibsa dhaabni gaafa 27 baase yoo laalle actually maaltu jira beektaa duruma yoggaa biyya turrellee wantoonni hundi boldilii otoo nutti himame jenna. Sababa jaalala dhaaba kanarraa qabnuunidha. 1+1 2 jedhee maaf nutti himu dhaabni kunii jenna. Garuu haala siyaasaatiin dhaabni kun hin dubbata yeroo baay'ee. Labsii madheengadda baase irratti yoo laalle waliigaltee keessatti mo'aa fi mo'atamaan hin jiru jedha. Jijjiirama xixiqqoo mul'attu kanaa waliin gara fuulduraatti tarkaanfachiisna jennee waliigallee jedha. Loltoonni federaalaa, poolisoonnii fi warri kora bittinneessaa maal jedhaman hundi isaanii dhaaba siyaasaa jalaa bahanii haala isaan itti uummataaf bitamanii hojjetanii irratti hojjenna jennee walii gallee jedha. Kanaaf waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu kanaasaa jiru namoota dhimmi suni isaan hin ilaallannedha jedha. Kana caalaa amma irra dabarsee maal jedhe dhumarratti dhaabni kanaaf wanta kanaan burjaaja'uu dhiisaatii ejjennoo dhaabni sinii dabarsu obsaan eeggadha. Murtoo dhaabni siniif dabarsu obsaan eeggadha jedha. Dhaabni waan hojjetaa jiru qaba.
Kanaaf tokkoof tokko lamadha jedhee akka inni nutti himus hin barbaachisu. Uummanni Oromoo baay'een hin hubata kana. Warri jaalalumarraa kan ka'e immoo maaliif kana ifa baasee nutti himu warri jedhanis haala kanaan otoo hubatanii gaariidha. Dhaabni waan hundumaa ifa baasee himuu hin qabu. Magmaaksa tokko jira isheettisii dabalaa. Jaarii Waaqayyoo beektuu dingata biyyatti. Jaarii Waaqayyoodhama biyya keenyatti bakakkaan yoo dallaa rukute waggaa waggaadhaan jaarii Waaqayyoodhaniitti dhaabu. Waggaa waggaan farsoon hin dhammaa dhangaan hin qophaa'a. Kanaaf ijoolleetu ollaa waama. Yoggaa ollaa waamanii koottu farsoo dhugii koottu dhangaa qophaa'ee nyaadhu hin jedhan. Sababa bakakkaan mana dallaa dha'eef. Haalaan baraa jedhu. Kanaaf uummanni Oromoo ibsa kanarraa haalaan waa baruu qaba. Malee dhaabni akka inni in black and white akka inni itti dubbatu eeguun qabanii jechuu barbaade. Galatoomne. Suma biratti Obbo Tashoomaa waa'eedhuma hanqina wal hubannoo kana karaa wal qabate gama qeerrooti wanti jiru maal fakkaata? Keessaawuu akka karaa miidiyaalee hawaasaa kana karaa namootaatiinis akka dhageenyetti hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Laqamteen bu'anii turan fakkaata kaleessa yookaan har'a walgahii sanarratti xiqqoo ishee karaa qeerrootiin dheekkamsi dhagahamaa ture. Waan tokko jira. Dheekkamsi kun isa jibbaa gaatu hin taane maaliifiyyuu boodatti qabu barbaadu maaliif hin dhorkitu maaliifiyyuu wanti nuti lafa rakkifataa maaliif itti fufnee bakka akeekkanne sanan geenye waan akkasii kana gama qeerroo bilisummaa Oromootiin hanqinni wal hubannoo kun jira hagam yaaddessaadha. Dhaamsuun wal fakkaatan isaaniif akka darbuuf jechaadha. Gaa walitti hidhannaa jabaa qabdaa. Baay'ee gaarii galatoomi Tasfaayee. Xiqqoo ishee caasaan qeerroo muraasni mufannaa isaan godhatanii simannaadhuma dhaabarraa jalqabee mufannaa xiqqoo qabaataa turanii. Innis maalirraa ka'ee koreen simannaa bakka bakkatti hundaa'ee caasaa qeerroo wareegama kaffalaa ture, caasaa dhaabaa wareegama kaffalaa ture dhiisameetii namoota gara biraadha kan keessa gale kan jedhuutiin mufannaa xinnootu ture. Koreen simannaa akkanii quba qabutti abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti kenname. Isaantu koree kaa'a. Isa sana keessa gaa beekaniis haa ta'u osoo hin beekiin namoota ilaalcha gaarii dhaabaaf hin qabne keessa makamaniiru natti fakkaata. Isa sanarraa kan ka'e caasaa qeerroo keessaa muraasni mufannaa qabu turanii. Isa sana yerooma sanatti tasgabbeessine. Isaa boodas dhaabni waan walii galanii biyyatti galan keessaa inni jalqabaa waajjira akka haala mijeessaniifi ture. Dhaabni keenya ammayyoonaa waajjira hin qabu. Waajjirri hin kennamneefi waajjira hin taane keessa jiru ammayyuu. Miila lamaan lafan ejjennee uummanni iddoo adda addaatti koottaa nu dubbisaa'edha. Simannaan gaggeeffamaa jira. Isarratti baay'ee qabamaniiru. Yoggaa iddoo tokko dhaqanii iddoo tokko immoo xinnoo turanii nu bira maaf haftanii komeetu jira. Kanaaf isarraa kan ka'e namootumti simannaa sana keessa turan immooyyuu namootumti ijoolleen ija gaariitiin hin ilaalle qeerrooni. Yoggaa isaan gara dhaabaatti deddeebi'an kana ni argu fakkaata. Isa sanaan dhaabni nu dhiisee namoota warra kaanii ofitti maxxansaa jira isa jedhuun mufannaan tokko tokko hin jira. Garuu wantichi akkas miti. Baay'ee isaanii waliin bilbilaanis haala walquunnamtii keenyaatiin hubachiisneerra. Uummanni Oromoo kan inni hubachuu qabu tokkotu jira. Dhaabni kun edda galee ji'aaf torbee lama. Miila lamaanuu lafan ejjenne. Qeerroonis ta'ee miseensonni dhaabaa biyya keessa turanis ta'ee uummanni Oromoo inni dhaaba wajjiniin jiru dhaaba wajjin jira. Akka maatii mana keessa jiruuti isaan. Warra fira fakkaatee gara dhaabaatti amma siiqaa jiru kana adda baafachuun immoo dirqama dhaabaati. Kanaaf warra hankooti jedhee dirqama boorutti kennu immediately fudhatanii hojiirra ooshu jedhee isanni hankoote jedhee kaawwate sana
akka dagatamanitti warri hubataniira yoo jiraatanii isa sana akka isaanii hubannoo kana fudhataniin barbaada. Dhaabni xiqqoo ishee ko'ummaarra jira, hojii guddaatu itti kennamee jira. Warri mootummaa warri walii galtee uumanii gashanii suni walii galtee sana akka seera walii galaniitti saffisaan irratti hojjetaan jirani. Inni gara biraatiin hojmanaa gara biraa itti ta'eera dhaabatti. Waan walii galanii wantoota tokko tokko raawwachaa deemuurraa waboorratti xiyyeeffatanii hojjechuun uummata Oromoo wajjiniin gargar baasuuf yaaluun bal'inaan hojjetamaa jira. Isa kanarratti dhaabni yeroo guutuu isaa fudhatee irratti hojjetaa jira. Isa kanas uummanni hubachuu qaba malee mufannaan tokko tokko hin jira. Garuu amma danda'ametti isa sana hubachiisneerra. Warri karaa keessaatiin isaan hin qaqqabne ammallee warri qophii ONN qophii hubannaa dhaggeeffataa jiranii haala kanaan akka nu hubatanii barbaanna. Inni gara biraa wal hubannaanii mootummootaa fi dhaaba jidduu jiru isa jedhuufi ani akkanatti fakkaatutti hoggantoota mootummaa biyya sanaa fi dhaaba jidduu rakkinni waan jiru natti hin fakkaatu. Ibsi ejjennoo dhaabni baase sana mul'isa. Namoota haala sana hin beekne, haala waliigaltee sana hin beeknetu waan hin taaneen uummata burjaajessaa jiraayedha. Qaamaanis as bahanii immoo iyyuu mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee muummichi ministeeraa waa'ee kana haasaa hin jirani. Kan dhaabni waliin dubbate muummicha ministeeraa wajjiniin jalqaba. Itti aanee garee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hoogganuutiin kan isaan haasa'an Asmaraa keessatti. Waan walii galame sana isaantu beeka. Warri jalaatii fakkeenyaaf akka obbo Taayyee Danda'aa, obbo Addisuu Araggaa, Dooktar Milkeessaa Miidhagaa waan hin taane waan baay'ee barreessanii hubannoo sana waan qaban natti hin fakkaatu. Wanti isaan barreessan immoo iyyuu waan mootummaa fakkeessanii barreessu waan ta'eef uummanni keenya isaan burjaajaa jira. Kanaaf ibsa ejjennoo dhaabni baasee very clear waan asiifachi nama waan jedhu hin qabu. Waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisu namoota dhimmi isaa hin ilaalletu burjaajessaa jira uummataa jedheera. Mootummaa biraatii amma ba'utti. Karaa dhaaba keessanii karaa adda bilisummaa Oromoo hanga murteen tokko gadi ba'utti akkuma waliigaltee keenyaatti jira. Waliigaltee keenya immoo amma mootummaan hin diignetti dhaabni waliigaltee sana tiksee hojiirra oolchuudhaaf irratti hojjetaa jira jedhameera. Kanaaf uummanni keenyi warra mootummaa hojjettoota mootummaa caasaa adda addaarra jiranii fakkaatanii waan hin taane barreessanii uummata jidduutti jeequmsa dhashiisanii waboon hiikkachuufidha. Waboon akkas gochuufidha. Uummanni Oromoo akkas ta'uufidha. Qeerroon iddoo sadiitti qoodamuufidha. Warra jedhan sana dhaggeeffachuu hin qabu. Dhaaba isaanii dhaggeeffachuu qaba. Isa jedhuun dubbachuu barbaadee galatoome. Gaariidha. Dooktar Caalaa. Asumarra waan qoda balu. Tarii kamarratti gaaffiin. Kamarratti akkatti nu dabaltamuudhaafanii wanni hedduu wanni aangawoota sadarkaa garaagaraa irratti argaman irraa dhageenyu gochaaleen garaagaraas mul'allu adda adda babaafne ilaalle kan waliin adeemne kan waliin simanne fa'aa ta'anitu argina. Namoonni amma Botashomaa maqaa dhadhaa kunis gam tokkoon aangawootuma mootummaati irra caalaan isaanii kan mootummaa naannooti. Namoota amma maqaa dhaaman keessaa tokkollee yeroodhaaf gara federaalaa deemee amma akkas deebiitti himamaa jira. Mootummaa isa giddu galeessaa mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu garaagarummaa waan jiru sitti fakkaata haala adda bilisummaa Oromoo hoogganisaa biyyatti deebi'uu fi biyya keessatti qabsoo itti fufuu kanarratti. Tole baay'ee galatoomi. Asirratti wanti nuni hubachuu qabna dhiyaan yaadu jalqaba irratti an kallattii hundumaatiin akka nama dhuunfaatti shakkiin qaba. An jalqabumaa kaasee gara caalu kana jechuu koof sorry garuu pozitiivitiin gaariidha. Wal amanuun gaarii ta'eetu jiru. Siyaasa keessatti garuu yeroo hunda wal amantaan qofti nama hin deemsisu.
dubbii kana dubbii adeemsa qabsoo Oromoo keessumaa dhiyeenyatti ta'e kana keessatti yeroo teessa iddoo ta'e irratti akka kana dubbadheen ture. Qabsoon Oromoo alana baay'ee finiinee deemee ture. Baay'ee fagaatee ture. Waan xumuraaf baay'ee dhiyaate taakkuun isaa hafee ture. Garuu wal jala seenuu dhumatu qabsoo kana qabbaneessee har'a addanarraa hanga'ee jira jechuudha. Egaa wal jala seenuu kana keessatti kan nuti ilaallu jalqaba CPRDF duukaa ture qabsoon ture. Qabsoo EPRDF kana diina waan ta'eef EPRDF kun akka diigamuu fi qaamni EPRDF keessaa jijjiirama barbaadu qabsoo Oromootti makamee qabsoo Oromoo kana fiixaan baasuun ni danda'ama ture salphaamatti. Haa ta'u malee garuu akka kana miti kan ta'e. Qabsoo Oromootu fuudhamee qaamuma EPRDF kana keessaa kaane jedhu jala gale akka kana garasitti jallifame. Egaa yeroo kana irratti adda bilisummaa Oromoo karaa dhiphaarra galee jechuudha. Maaliif namoonni kun ka'anii EPRDF baduu ga'e tokko qabsoo kana deeggaraa jirra jedhanii garuu qabsoo kana dhaqatanii garuma EPRDF itti jallisuu wayi akka kanatti hojjetama. Yoo callistee ilaalte siluma isaa jallatee bada qabsoon kun. Qabsoon egaa kallattii dandeesseen hamma dandeesse ittuma cichuu qabda waan ta'eef. Har'a yoo EPRDF ilaalte kan durii caalaa haaromaa jira. Yerootu laatamaafii jira. Yerootu bitameef. Nun EPRDF haaromu malee bulchiinsa Oromiyaa haaromu argaa hin jiru. EPRDF jabaatu malee daangaa Oromiyaa kabajamu argaa hin jiru. EPRDF ikonomikaalii kufe fudhatama addunyaa biratti dhabe dhiiga ilmaan namoota qulqulluudhaan xuraa'uusa addunyaan bare addunyaan edda fooliisa ajeeffatee booda mootummaan addunyaa hundi edda EPRDFin diina mirga dhala namaa ta'uusaa baree booda mootummaa nama nyaataa ta'uusaa edda baree booda har'a garuu erga guyyaa jijjiiramatu dhufe jedhamee kaasee Oromoonni miiliyeenumaan buqqaa Oromoonni miiliyeenumaan ajjeefama daangaan Oromoo akka barbaade ta'a saboonni kan biraan har'allee inni kan makiinaatiin bottee galagaleedhanii keessaa shugguxii faatu kilaashinkoofii faatu dhangala'aa sii galee Sudaan irraa fi Eegala kaleessa akkasii fi Eegala fitaan fi Eegala inni kara gajjallaa akkasii inni kara kibbaa akkasii Oromiyaa keessa wanti tokko kan dhume kan dhangala'e dhiiga ilmaan Oromoo garuu har'a deebi'ee miidiyaan addunyaa maalaasaa jira. EPRDFin of haaromsee. EPRDF jijjiirama guddaa fidee. EPRDF ministeerota isaa walakkaa dubartoota godhee addunyaarra waan ajaa'ibsiisaa hojjete. EPRDF pirezidaantii isaanii dubartii godhanii jalqabaaf waan addaa hojjetanii. EPRDFin ikoonoomii jige hin kaase. EPRDFin wal dhabdee ollaa duukaa qabu hin xumurate. EPRDFin biyyoota ollaa duukaa daldalaa fi maalii fi quunnamtii addaa godhe. Completely EPRDFin waggaa 27 keessatti hanga of haaromsuuf cicha caalaa ji'oota muraasa kana keessatti akka malee hidda gadi fageeffate of haaromsaa jira. As a cost of gatii eenyurra dhaabbatame gatii dhiiga ilmaan Oromoorra dhaabbatame. Gatii qabsoo ilmaan Oromoorra dhaabbatame. Egaa kana gaafa ilaaltu warri jalaamoo warri naannoorra jiran immoo takka moo warra kaanuu dabalatanii gaa ololoota adeemaa jiran. Waan miidiyaadhaan adeeman, waan feesbuukiidhaan adeeman. Wanti kun hundi qabsoo kana gaa adda bilisummaa Oromoo bakka qubsamallee bakka hin qabnetti bakka haalli dhiphate kana keessatti karaa nagaa wanta jedhamte kana tasumaa qabsoo kana of harkaa baasu qabsoo kana dhabamsiisuu manna ummata ofii keessa galamee yoo nagaan deeman deemsisu. Yoo didan immoo ummata ofii duukaa wareegamu isa jedhuuf murteeffatee gale jechuudha. The last option malee qabsoon keenya silaatii har'a iddoo har'aa ture miti ani inni dhaabbatu.
nu gidduu galame almost nurkaa butame jechuu danda'ama. Kanaatiif maal jechuu barbaadeeni warri jalaa feesbuukiidhaan barreessan kun yookaan waan adda addaadhaan waan adda addaa godhan kun warroota hoggansa olii duukaa wal beeku moo wal hin beekan isa jettu kana wal quba qabu moo hin qaban isa jedhu kana an ija lamaaniin hin ilaala. Tarii walis beeku, tarii walis hin beekan. Otuu wal beeku baatanii natti tola. Otuu hogganni warri irra keessaa nuun amannu kun Oromoon hundi amanu kun Dr. Abiyyi Obbolammaan jechuudha. Warra jalaa sanaa wajjiniin yaadi isaanii utuu wal simuu baate akkuma amannetti amanamummaa isaanii utuu itti fufanii baay'een gammadaa jechuudha. Because kun amantaa uummata Oromoodha, amantaa ijoollee Oromoodha, amantaa qabsaa'ota Oromoo jaarmiyaalee Oromoo including jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo hundi itti amanudha jechuudha. Haa ta'u malee kallattii tokkoon immoo gaafan ilaalu odeeffannoo qaburraas imagine kanaan duras taanaan ololli adda bilisummaa Oromootti irratti biyya alaa kanatti miidiyaadhaan kaampeenii guddaatu ture. Bajeta guddaadhaan gaggeeffama ture. Akaakuu feesbuukii irratti ololli ba'amu lakkoofsa hin qabu ture. Ijaaramatu ture. Gruuppiidhaan bakka bakkatti ture. Waatsaappiidhaan, vaayibariidhaan maaliin namni tokkicha akkaawuntii meeqa qabaateetu ba'ee kan inni waan adda bilisummaa Oromoo akka inni dhabametti feesbuukiidhaan, viidiyoodhaan maaliin ba'amee kan waraanni guddaan gaggeeffamaa ture. Ammas immoo akka nagaa jirutti biyya keessatti namooti biyya alaarraa deebi'an namoonni ogummaadhuma waa'ee adeemsa miidiyaa kanaa qaban dhoksaadhaan namoota kumaatamaan lakkaa'aman miidiyaa kaampeenidhaaf leenjisaa jiru kan jedhu jira. Dubbiin miidiyaadhaan kaampeenii godhamu kun salphaa miti. Afanfaajjii guddaa uuma, jaarmiyaaf uummata wal dhabsaa, jaarmiyaaf qeerroo wal dhabsiisaa, jaarmiyaaf waraana wal dhabsiisaa, Oromoof Oromoo illee bakkaaf bakkatti qoodee wal dhabsiisa. Kanaatiif wanta gajjallaa adeemu kana warri olii hin beekanitu ta'e gaariidha. Because bornu hin sirrata inni amannaa shakkii qabnu kan. Wanti kun shakkiidha. Odeeffannootu jira. Wanta guddaatu jira. Haa ta'u malee asirratti gaani maal jechuun barbaadanne dhumaa ani qabu uummanni Oromoo hubachuu kan inni qabu adda bilisummaa Oromoo kana balleessuudhaaf baay'ee hojjetameera duraan utuu biyya alaa jiramu. Har'a garuu gaafa biyya galamu kanas wanta isteeppii baay'ee of eeggachuu danda'u qaba uummanni Oromoo. Number 1 jaarmiyaa kana har'a maaltu ta'aa jira? Waraana bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo duukaa wal lolsiisamaa jirama. Har'a jalqabe malee itti fufa wanti kun. Jaarmiyaa kanaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduu galamaa jira. Isaan gidduutti afanfaajjiin akka uumamu ta'uuf jira jechuudha. Erga isaan gidduutti uumame hoo isteeppii lammataatti immoo itti fufama. Adeemsaan hiramanii dadhabsiisamaa jaarmiyaan qobaatti, waraanni qobaatti, qeerroo bilisummaa Oromoo qobaatti, dhaqee uummata qobaatti baasuutu dhufa jechuudha. As the end akkaataa itti saganteeffame kana nun dursinee yoo shakku baanne ani adda bilisummaa Oromoodhuma kana akkaataa itti dhabamsiisamuuf deemamutu jira laata seeru shakkii guddaan qaba. Kanaaf of eeggannaa guddaa godhamuu waan irra jiru natti fakkaata. Gaariidha. Obbo Tashooma waan jettu qabda. Qaamolee aangawoota mootummaa sadarkaa garaagaraa jiranuu fi caasaadhuma mootummaa federaalaa fi naannoo gidduutti ilaalcha adda bilisummaa Oromootiif kennamu irratti keessaa hoogganni gara biyyaatti deebi'ee biyya keessatti qabsootti fufuu irratti garaagarummaa waan jirtu fakkaatamu ilaalchuma wal fakkaataa qabu. Galatoomi shakkii Dr. Caalaan kaase akkuma jirutti fudhadha. Garuu waan tokko ilaaluu kan nuti qabnu adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf shirriin xaxamne hin jiru. Shira mahaarama kan isaanii isa dur xaxamaa tureetii ala kan isaan xaxuu danda'an jira jedhee yaaduun. Millions of even billions of birr irratti waan ta'eera investi ta'eera. Amma
yoggaa Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi Koloneel Abbabaa gara aangootti dhufanii namoonni hedduun adda bilisummaa Oromoo balleessuufidha jedhanii shakkii isaanii odeessaa turan. Yeroo suma deebii ni kenne adda bilisummaa Oromoo balleessuun akka hin danda'amne jeneraalota kana lamaanii fi Koloneel Abbabaa caalaa kan beeku hin jiru. Akka balleessuun hin danda'amne. Ammas yoo adda bilisummaa Oromoo balleessina jedhaniiti deemaa jiru ta'e adda bilisummaa Oromoo balleessuun uummata Oromoo balleessuudha waan ta'eef uummata Oromoo balleessite malee Oromoon tokko hafnaan adda bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef isa sana yoo yaalan natti hin fakkaatu. Waan isaan sodaatan jiraachuu danda'a. Amma sochiin deemaa jiru kun yeroo simannaa kanatti wanti ta'aa jiru uummanni Oromoo eenyu wajjin akka ta'e yoggaa ilaalaa jiranii what is the fate of OPDO isa jedhu shakkuu danda'u ta'a. Garuu hanga fedhii uummata Oromoo irratti hin hojjennetti hanga uummanni Oromoo kan barbaadutti dabarsanii hin kenninetti qabsoo kana dheeressuu danda'u malee kuffisuu hin danda'ani. Qabsooma kanatu injifata. Qabsoo uummataa biyya kamittiyyuu injifatamee hin beeku qabsoon uummataa. Hitler warra Israa'el namoota miiliyoona 6 ol fixe maal jedhama miti akka seenaatti miiliyoona 10 turanii jedhama. Miiliyoona 10 ta'anii Hitleriin mo'uu hin dandeenye yeroo sana miiliyoonni 6 jalaa dhume warri miiliyoona 4 garuu walabummaa isaanii mirkaneeffatanii amma biyya addunyaayyuu amma bitanitti ga'ani. Uummata mo'uu hin danda'u waraanni kamiyyuu uummata hin mo'u. Seenaa kam keessattuu hin jiru. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waraanaan balleessina. Tooftaatiin jidduu isaaniitti waafinnee balleessina. Jechuu barbaadu taanaan inni tarii yeroo dheeressuu danda'u qabsoo kanatti malee balleessuun hin danda'amu. Kanaaf ani ammayyuu warra gararra haala waliigaltee adda bilisummaa Oromoof mootummaa warra waliigaltee sanarratti haasa'e jidduutti rakkinni waan jiru natti hin fakkaatu ammayyuu. Rakkinni warra loojikii haasa'u jira. Seera barannee irradhanii loojikii seeraa warra haasa'antu jira. Siyaasa barannee irradhanii loojikii siyaasaa wanta warra haasa'utu jira. Fakkeenyaaf amma waan oduun dhufaa jiru tokko obbo Taayee Danda'aa kan inni aangoo federaalarraa gadi bu'ee sababa kanaatiin jedhama. Naannoo Oromiyaa irratti aangoon kennamee fi yaada uummataaf biiroo yaada uummataaf maal kan jedhu biiroo mahaaraa uuman yoo ta'e malee amma dhaga'ee hin beeku. Obbo Addisuu Araggaa ati communication irra miti kan hojjetaa jirtu wanta barreessitu of eeggadhu jedhamee warningiin kennameeraa fi kan jedhu odeeffannoon dhufaa jira. Edda yeroo sanaatti edda odeeffannoon sun dhufeetii obbo Addisuun aktiivili barreessaa hin jiru. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo barreessaa hin jiru. Kun jechuun maa inni warra gararraa bira waan rakkinni jiru natti hin fakkaatu. Warri gajjallaa loojikii fakkeessaniiti sodaa qabanii barreessu. Waan isaan kana godhaniif immoo waa tokko jira. Gaafa OPDO ishee hin jijjiiramne amma jijjiirameera jechaa waan jirtuuf OPDO ishee hin jijjiiramne keessa jiranii waan balaa geessisanii isa sana adda bilisummaa Oromoo yoo gara aangootti dhufe riiveenjii nurratti fudhataa isa jedhutu sammuu isaanii jee kanatti fakkaata. Garuu kan isaan mirkaneeffachuu qabani adda bilisummaa Oromoo dhalataa Oromoo irratti miti dhalataa Tigree irratti riiveenjii fudhachuuf qophii miti. Seenaa Oromoo keessayyuu riiveenjiin hin jiru. Jaarsa baaseeti seera gadaatiin araara buusa malee riiveenjii fudhachuun hin jiru. Kanaaf ammayyuu warra gararraa bukkee waan rakkinni jiru natti hin fakkaatu ibsa adda bilisummaa Oromoollee isarratti kan inni gadi jetee gadi fageesse kan inni dubbate namoonni dhimmi isaa hin ilaallanne jedhe. Isaaniin hin burjaaja'inaa jedhe. Nuyi hojii keenya hojjetaa jirra hin burjaaja'inaa jedhe. Waama waraanaa kana waa tokko sii tuqa. Commander in Chiefin waraana Itoophiyaa muummicha ministeeraati. Muummichi ministeeraa koomaandiin kennina taanaan waraanni tokko gar tokkotti socho'ee tarkaanfii fudhachuu hin danda'u. Koomaandii sana dabarsee booda opereeshiniidha kan haalatti tarsiimootti waraanni sun tarkaanfii fudhatu kan godhu. Akkanatti fakkaatu koomaandiin laatame
naannoo Benishaangul jeequmsa jiru tasgabbeessaa kan jedhu ta'uu danda'a. Shakkii kooti waan nan dhaga'een qabu. Garuu jalaan warri opereeshinii waan gara biraatti gargaaramaniiru. Malee haala waliigaltee sanaa warra gararraa biratti waan jeeqamaa jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf uummanni Oromoo dhaaba isaa hordofuu qaba. Dhaabni isaa maal dubbate ejjennoon isaa maa inni isa jedhu hordofuu qaba. Malee burjaajii uumamaa jiru sanaani dhaabaa fi uummata Oromoo gargar baasna jedhanii yaaluu yoo ta'e qabsoo kan xinnoo harkisuu danda'u irraa kan hafe waggaa meeqa mallas caalaa kan isa yaaleeru hin jiru. Mallasuu otoo sana itti milkaa'een ofiisaa dursee deeme. Siin jechuu barbaade. Adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jarri kun warra amma erga biyyatti deebiin aangoonoo viidiyoo keessatti kennamee fi akka uummata biratti hubatametti fiixaan ba'uu fi baatus yaalii godhaniiru dhaabicha diiguu dhabamsiisuudhaaf jechuudhaan muudamni waan akka kennameetti fudhate namni irra caalaanii. Garuu kan biraa immoo tarii alaalatti waan dadhabameef amma hooggannis galee giddu galeessa biyyaa jira waraannis galee bakkuma jirutti marsine akka salphaatti dhabamsiisuu hin danda'amaa laata kan jedhus ta'uu wanta akkasiis yaadameeti fakkaata. Kanaafuu warra duraanis dirqama kana fudhatan deebisanii muudan kan jirus jira ture miidiyaalee hawaasaa kanarra. Waan Dooktar Caalaan Tuttuqan keessaa FRDF jijjiiramuu addunyaan ajaa'ibsiifachaa jiraachuu waanuma sooshaal miidiyaa kanarratti iyyuu isuma Dooktar Caalaan liistii gootan kana karaa uummata Oromootiin jijjiirama maal argine ammallee ajjeefamaa jira qeerraa buqqa'aa jira kan jedhu kana kakaasee nam tokko poostii goonaan iyyuu jijjiirama addunyaan iyyuu ajaa'ibsiifataa jiru sitti mul'achuu didee jiran warri gara waan jiran kun immoo akkaan hubadhutti namootuma 24/7 jedhamu kana torban guutuu sa'aatii 24 hojii koo jedhanii miidiyaalee hawaasaa kan irratti kan barreessanii poostii godhantu jiru. Dhaabbata armatti yeroo yerootti garuu akka tiimii wayii qabu fakkaata. Tiimiin tokko yeroo murtaa'aadhaaf inni immoo deemee kan biraa waan akkasii kana jara kanatti akkasitti falmaa waa'ee jijjiirama amma deemaa jiru addunyaa ajaa'ibsiifachuu gabaabaadhumatti Mallas Zeenaawiitu sirna bulchiinsa gaarii jedhamee ajaa'ibsiifamuu qabatu hin taane badhaasa kun Ameerikaa kanatti waamame badhaasni kennameeraaf utuma haalli gidiraan akka sanaa uummata lammii ofii seeraan ala badii malee ajjeesanii darbuu kan dhabamsiisuu guuranii hidhuu utuma jiru. Utuu jireenyi mashaqqaarraa mashaqqaatti gada deemuu misooma gaarii jedhame waan akkasiiti. Fakkeenyaaf kaabinoota 50 dhiiraaf dubartiirraa rakkinni uummatoota Itoophiyaa rakkina dubartoonni aangootti dhufuu dhabuuti. Eessatti wal arga kun immoo rakkina biyyatti iniikaa waan akkasii kana beekaatuma gura namatti duuchuudhaaf afaan faajjii sanaaf jecha kan bobba'antu jiru waan akkasiiti. Inni kan biraa Ihaadig baduu ka'eetti qabsoon uummataa darbee jala galee tokko kana yooma hubannoon hanqatee fakkaatu tokko waan uummanni kun sirriitti hubatin jiru tokko. Fakkeenyaaf viidiyoon maqaa jijjiirratee odeeffaa jedhee inni kan warra Amaaraas maqaa jijjiirratee adeeffaa jedhee ammayyuu jarri kun garuu Ihaadig kan ammoo Dooktar Abiy mataan isaanitti himaniiru. Jijjiiramni kun Amaariffaan ture ihe lawut Ihaadigaawi ነው ህገ መንግስታዊ ነው. Wanni hawaasaatti agarres kan olga'ee hawaasaa isaanii akka jirutti waan durii sirna duriitiin sirna abiyootaa dimokiraasii sanaan waan dura murtaa'ee filmaatas ta'e maaloo dura murtaa'ee fayyinuttas baasanii waanuma salphaa na amansiisaa ta'e tokko meemee eenyu hadu jedha Oromoon eenyu hadu Hewwahaatonni nama isaanii hooggana isaanii durataa isaanii dhiisaniitiyyuu nama yeroo tokko tokko immoo ajjeechaadhaaf barbaadan sagalee kennu waan duraan murtaa'e waan ta'eef wanti biraa feennaan abiyootaa dimokiraasichi akka jirutti jira.
kana kan nama gaddisiisu iyyuu tokko kanaaf iyyuu jijjiiramni uummanni barbaadeef jijjiiramni himamaa jiru kun wal faanaa deemaa laata kan jedhu. Gara xumuraatti dabarruumee egaa uummatichi abdii guddaa kan qabu tokko dirree jijjiiramaa guddaa dirree jijjiiramaa bal'aa jedhee kan fuulduratti ilaalaa jiru tokko filmaata isa deemu kana. Garuu haalawwan yeroo yerootti mul'atan immoo shakkii qofatu hin taane sodaayyuu uumaatu adeemaa jiru. Warri mormitoota mootummaan cimsaa uumamu jennaanis hin didame. Garuu haalli jiru immoo warra mormitootaa kanaaf wanti hundumtuu dheedhii fakkaata. Ihaadig immoo akka jirutti jaarmolee isa keessa jiranus immoo waan hundayyuu amma ammaatu harkaa qabu. Caasaa bulchiinsaa, caasaa kan poolisii, kan maaloo wani biraa hafnaanii caasaan seekuritii illee isheen aandil ammistii jedhamtee amma gandaatti diriirte illee numa jirti ammallee telefoonii yookaan jirutti jira jedhu. Kanaafaa keessatti amma jaarmolee mormitootaa hedduu gaaga'amuu danda'u waan isaan waliin haasa'anu waraabbatanitti gargaaramutu jira. Haala akkasii keessatti filmaanni kunis tokkoffaa waan ta'u isinitti fakkaatamu tarii dhiibee butamuu danda'a laata. Yooma ammoo gaggeeffama ta'e jijjiiramni uummanni eegu kun waan mul'atu waan dhufu isinitti fakkaata. Dooktar Caalamee isin jalqabu. Baay'ee galatoome. Naannoo kana irratti dhayyuudha amma siigalee jalqabaa kaasnee rakkoolee adda bilisummaa Oromoos ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo keessa ture kana ilaalaa gaafa dhufnu qabsoon bilisummaa Oromoo immoo ijoollee Oromoodhaan hangam akka inni mootummaa kana ofirraati awwaalee mormi qofti bakka hafetti egaa amma akkuma si jedhu abdiin irratti gatamee haalli uummata Oromoofis ta'e jaarmiyaalee Oromoof akkasumas immoo sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru hundaa ni mijataa jedhameetu irratti amaname. In fact egaa amantiin kun mootummaan sun ofaa haaromsu teenyee eegnaa mootummaan sun ofaa jabeessu mootummaan sun boolla keessaa ofaa baasu isa jedhuun turre. Garuu amma akkan ilaalutti yeroo kanatti silaa wanti ta'uu qabu jaarmiyaalee mormitootaa waliin mari'atameetu maaltu ta'uu mala jedhameetu akkamitti filannoon gaggeeffama jedhameetu seerri filannoo maal dubbata jedhameetu caasaaleen filannoo kun maal fakkaata jedhameetu filannoon haqaa akkamiin deema seera mataasaa qaba. Namni tokko jaarmiyaan tokko waggaa 2 isa dura dursee galmaa'uu danda'uu qaba. Bakka bu'aan kee bakka itti dorgomu sana irratti yoo xiqqaate waggaa 2 yookaan isaa ol bakka sana jiraachuu mala jedha. Yookaan barnootaan yookaan hojiidhaan yoo bakka sanaa hin deemne jiraataa bakka sanaa yoo xiqqaate waggaa 2 bakka sana jiraachuu mala jedha. Wanti kun fagoodha. Caasaa bal'aatu diriira. Pooling stationoota hedduu ati qabalee keessa bakka 2 bakka 3 bakka 4 ta'uu danda'a bakka 5 ta'uu danda'a bakka filannoo gaggeessitu. Wanti kun qabalee kana keessaa ka'eetu kan inni gara aanaa keessatti gara magaalaa keessatti gara zooniitti gara naannootti asii ol caaseffamaa deema. Wanti kun mana murtii duukaa wal qabataadha. Wanti kun bakka bu'oota kee filachuu leenjisuu, wanti kun uummata barsiisuu, wanti kun namoota taajjabdoota qulqulluu ta'an bulchiinsa filannoo kana gaggeessu qulqulluu ta'e waa meeqa jaaruu nama gaafata. Wanti kun egaa jaarmiyaa mormitootaatii fi mootummaatu waliin ta'ee kana godha. Kanagaa kan eegamu ture garuu parallel wanti ta'aa jiru kan biraadha malee tokkollee wanti gara kanatti adeemsisu tokko hin jiru. Tokko numaayyuu kan dubbatan adda bilisummaa Oromoo filannoon itti aanu kun yeroo isaa gabaabaadha. Adda bilisummaa Oromoo tarii dorgomuu iyyuu danda'aawi akka seera biyya sanaatti legitimate miti jechuun iyyuu danda'u. Digalee mootummaan kun of ijaaree of jabeessee ka'ee digalee competent qaama ta'ee wajjin dorgomuu waan hin barbaanneef seeratu si dhorkaa ati sattaanu filannoo raawundii gabraa eegi jechuu iyyuu danda'a jedhanii namoonni shakkii bal'aa kaasantu jiru. Digalee uummatni nama shakkii akka kanaallee ni qaba. Kanarratti dhaabbatamee waraana bilisummaa Oromoo irratti labsuufaatu jira, waraanatu jira, mariin akka yaadametti deemaa hin jiru, waliigalteen akka deemetti lafa qabataa hin jiru, practically waa argaa hin jirru, adda bilisummaa Oromoo waajjirri illee kennamaafii hin jiru. Wanti tokkollee wanti lafa qabataa jiru argamaa hin jiru. In fact ji'a tokkoof walakkaa jechuun gabaabaadha.
Garuu sana durallee jillillee galee jira. Sochiin biyya keessa inuma ture. Egaa kana gaafa ilaaltu waa'een filannoo kun namumti lafaa kaasaa jiru hin jiru. Tasa mootummaan waa'ee filannoodhaaf yeroo qabaataa hin jiru. Of haaromsuurraa hanafe. Of jabeessuurraa hanafe. Kan immoo gaafa ilaaltu filannoo akkamiitu adeema? Sodaa guddaan qaba jechuudha. Raazaranii filannoon kun akka adda bilisummaa Oromoo still kutannoodhaan karaa nagaadhaan filannoodhaan deemuudhaaf dhaabbachuusaa uummanni Oromoos ta'ee eenyuyyuu hubachuu ni qaba, fudhachuu ni qaba, yaada sirriidha, poozitiiviidha. Garuu akka nama dhuunfaatti shakkii nan qaba jechuudha. Maaliif waa argaan hin jiru. Waan xiqqoo yaadachiisuu qabnu tokkotu jira. Amma unaatti waa filmaata kana laalchisee wanti ifatti dubbatame walgahii hawaasaa sana booda karaa aangawoota mootummaatiin wanti ifaan dubbataman jiru. Miidiyaa mootummaatiin iyyuu murtee walgahii sana irratti daddarban keessaa tokko filmaata kana kan laalu ture. Isa irratti kan jedhame walgahicha irratti koreen koomishinii filmaataa lafa akka ijaaramu sun diigame. Kana keessattis Ihaadig namoota meeqa qabaachuu qabu, jaarmoliin mormitootaa namoota meeqa qabaachuu qaban, jaarmoleen garaagaraa hawaasa siyaasaa ala ta'an illee immoo akkamitti akka hirmaachuu danda'an kana murteessee bahe jedhee himamee kun jedhamee torban tokko keessatti aangawaan koomishinii filmaataa isa amma jiru tokko miidiyaa mootummaa isaa irratti dhufanii jaarmoliin poolitikaa filmaataaf galmaa'uu didanii. Amma yoonaatti kan galmaa jaarmaa tokkitti jaarmaa uummata Afaar bakka bu'u qofadha. Jaarmaadhuma fettuu maqaan isaa badaa dhagahamee hin beekne. Egaa waan ajaa'ibaati. Gama kanaan lafaa ijaarama jedhametu eegama. Garuu aangawaadhuma isaa jiruutiyyuu dhufee isa yoomaa dhuftanii hin galmoofne. Inni haaraa ijaaramuudhaaf eegamu kuni akkuma seerattiin galmaa anuyyuu ulaagaalee iyyuu sichi baafate jedhameetu eegama. Akka duriitti ta'an jedhamu maali? Egaa jijjiiramatee eegama jedhameera. Egaa filmaanni walabata akka gaggeeffamu eegama jedhameera. Waa hedduutu seerumti isaa jijjiirama jedhamee eegama. Kana dubbate garuu namni kun as bahee kana obbo Dashoo Maamee waa'een yeroo filmaataa kana dabarsuun jiraata sitti fakkaata maaliif wanti hundumtuu ammallee dheedhiidha yeroon immoo gabaabbataa deemeera yoo itti dheerata ta'e immoo intu miidhama laata intu immoo bu'aa irraa argata sitti fakkaata mootummaa isaa aangoorra jiru immoo warra jaarmolii mormitootaati. Gabaabsiituma yaada asirratti qabdu nuu kenna. Galatoomii obbo Tasfaayee. Ani akkan ilaalutti koomishiniin boordiin filannoo miseensota 9 qaba ture dura. Miseensota 9 sana muummicha ministeeraatu dhiyeessaa bakka bu'aan uummataa hin mirkaneessaadha. Amma garuu miseensuma boordii mataasaa gara nama 15tti akka guddisaniiranii mormitoota keessa akka galanii hawaasa keessaa siyaasarraa walaba kan ta'an akka galanii kana dhageenyeerra. Kan dubbatamaa tures seerri filannoo riiformii ta'a. Ishee kanarra naa deebii already jaarmolee mormitootaa keessaa sitti dabalamanii lafaa ijaarameera jettaa? Akkasitti dubbatame. Warra Ihaadig keessaa 4, warra mormitootaa keessaa 4, kan isaan lamaan walii galanii kennanii 4 moo 3, inni kaan immoo uummata keessaa namoota beekamoo ta'anii uummata keessatti dabalame miseensa 15 qaba kan jedhudha kan isaanii dabarsaa turanii. Akkasitti ijaaramuu qabaadha. Kana murteessanii garuu hin ijaaramne ammallee. Hin ijaaramne. Egaa waaniin seerri filannoo suni riiformii ta'aadha kan walii galameeru. Kan riiformii godhee mirkaneessisu jara kana jechuudha. Jara warra amma si'achi filaman kana. Jarruu bakka hin filamnetti seerri filannoo bakka riiformii hin taanetti koottaa galmaa jechuun ofumaanuu waan warra rukutudha.
Kanaaf takka isadha kaniin ani hubadhu yeroo baay'ee qaama mootummaa hoggansa olaanaa fi garagajjallaa warra jila wajjiniin caasaan isaanii waan hojjetu natti hin fakkaatu. Waan wal dhaggeeffataa jiran natti hin fakkaatu takka. Ufuma ofiin karaa isaanii waan deemanii natti fakkaata. Otoo asiin akkasitti murtaa'ee jiru asiin immoo akkas jechuun seeraa ala. Gara biraa waa tokko googilirraan dubbisaa ture. Dhaabni siyaasaa tokko edda akka dhaaba siyaasaatti hundaa'ee filannoon itti aanu ji'a 6 otoo hin hafiin dura galmaa'uu danda'a kan jedhu wayii dubbiseera. Bultii 180 jedha. Kana egaa deebisanii wanta riifoormi gochaa jiran maxxansaniiru ta'ee hin beeku. Kanas ta'ee sana filannoo kana guyyaa isaatti 2020 May 2020 itti gaggeessuun dirqama ta'a. Mootummaan kun mootummaa uummanni filate miti. Muummicha ministeeraa uummanni filate miti. Isaan mataan isaaniis ofii isaaniitiin dubbataniiru Dr. Abiy. Ani uummataan hin filame miti. Uummanni nan filatu taanaanii itti fufuu hin barbaadu jedhaniiru. Dhugaa isaaniiti yoo jirra oolchaniiru. Filannoo kana dheeressuun immoo ifatti kan inni fayyadu dhaaba mootummaa harkarraa qabudha. Yeroo ammaa kanatti 2020tti filannoon kun gaggeeffamnaan I assure you Oromiyaa keessatti nama waa'ee siyaasaa hin beekne adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee dorgome jedhiiti ergi immoo. I assure you immoo. Kanammoo dhaabni OPDOs hin beeku. Yoo addi bilisummaa Oromoo fi OFC'n walii galanii bakka tokkotti namoota achi keessaati jijjiiramaaf ijoo ta'an irratti bakka isaan dorgoman irratti yoo beekaa dhiisaniif irraa kan hafe OFC fi addi bilisummaa Oromoo waliin raan goone jedhaniiru. Bakka isaan waliin raan godhanitti 2020 irratti immoo ani jarri kun. Kana baranii yoo tarii dheeressuu barbaadu ta'es balaa gara biraa dhufa. Addi bilisummaa Oromoo yeroo inni itti galmaa'ee filannoo kana keessatti hirmaachuu danda'us yeroonsaa guutuu miti jedhanii waan godhu taanaanis balaa gara biraatu uumama. Kanaaf filannoo yeroo isaa darbuu hin qabu. Yeroo isaatti godhamuu qaba. Shira mallas jalaatii baranii ammallee harcaatota OPDO keessatti shirri xaxamaa jiru hafuu qaba. Dhugaatiin amantaa uummataaf galaniin uummataaf hojjechuu filannoo seeraa free and fair election gaggeessuun dirqama isaaniiti. Filannootiin kan moo'etti dabarsanii kennuun immoo dirqamadha. Addi bilisummaa Oromoo filannoo irratti hirmaachuun dirqama isaati. Referendamii illee gaafachuuf filannootiin moo'ee mootummaa naannoo Oromiyaa qabatee caffee irratti murteesseeti gara federeeshiniitti erguu qaba referendamii mataasaa. Kanaaf filannoo kana mo'uun irratti hirmaachuun irratti hirmaatee mo'uun dirqamadha. Haala mijeessuu fi karaa nagaatiin karaa diimokiraataatiin filannoon sun yeroo isaa fi nagaan akka raawwatuuf immoo mootummaan gochuun dirqama isaati. Kan kanaanis jeequmsuma intaanetu ammas deebi'ee dhalata. Kana siin jechuun barbaada Tasfaa. Baay'ee gaariidha. Yeroon keenyas nuskaa dhiibee dheerateera. Nu gaanatti fakkaata. Dr. Caalaan waan dabalatan qabdu natti fakkaatu. Waan jettan qabdu? Tarii waan xiqqoo asirratti kaa'uudhaaf egaa amma dubbiin keenya deemee akka samariitti yookaan akka waliigalaatti yaadu an akka kootti namni kamiyyuu yeroo ammaa kanatti muummicha ministeeraa yookaan Dr. Abiy irraas ta'ee obbo Lammaa irraa Oromoo turuu qaamni kamiyyuu garri hedduun amantaa qaba. Amantaan kun akka itti fufuu barbaanna. Utuma amanaa jirru garuu nageenyi daangaa Oromiyaa, nageenyi uummata Oromoo 100% eegamuu danda'u qaba. Utuma kana goonuu garuu waraana bilisummaa Oromoo hiiksisuu isa jedhu irratti waraana bobbaasuu otoo hin taane saboota hedduutu akka garaa isaanii meeshaa amma funyaaniitti hidhataa jira. Kan haaduullee akka hin baadhanne dhorkamaa jiru uummata Oromoo qofa. Kun yakka guddaa, balaa guddaa, dogoggora guddaadha. Yookaan hundumaatu hiikkachuu qaba.
yookaan hundumaatu hidhachuu qaba. Bara siivilii namoonni hidhachiisuu qabna jedhanii akka mootummaa naannootti Facebook page isaarra ba'ee barreesseera mootummaa naannoo Amaaraa. Mootummaa naannoo tokko ta'etu jiru uummata hunda hidhachiisaa jedhe akkamittiin hiiksisaa jedhe. Facebook page isaarratti ba'ee barreesse. Uummata siivilii jechuudha. Nun garuu waraana qabsaa'aa ture. Waraana sirnuma isaan jijjiiruu barbaanneetu jijjiirre jedhan kana jijjiiruudhaaf wareegama guddaa kaffalee jijjiirama kana keessatti illee iddoo guddaa qabaate isa balleessinu maleedha jedhaa jira akka Oromootti namni Oromoo tokko. Inumaayyuu otuu uummanni Oromoo bakka bakkatti ajjeefamu qaamni otuu irraa kutamu saalli qaamaa irraa muramaa jira bar maan Oromoo irraa. Haadha Oromoo irratti wanta raawwataa jiru yeroo ammaattis yeroo darbettis waggaa 4-5 kana keessumaa wanta dhala namaa tokko irratti guyyaa tokko raawwatamu miti. Tokko asirratti obsa uummata Oromoo kana garuu akka tuffatanitti ilaalaa jiran. Hubataa hin jiran. Har'a dhaadannoon naannoo Amaaraadhaatti qabatamee baame of eeggannoo godhi Dr. Abiyyi lammata nuun hiriiran baanu. Akeekkachiisaan baanu. Namni tokkotu jala akkas hin mocoramiin. Egalee nun garuu har'a wanta Oromiyaa keessatti guyyaa tokko ta'u namni tokko guyyaa tokko dhala namaa ta'e obsee dhaabbatee ilaaluu kan hin qabne waan tokko nutti dhaga'amaa jiru. Takka peeniin yeroo dheerataa deemu namni baay'ee boo'aas yeroo turu dhukkubni yeroo dheerataa deemu itti bartasi galee kunis jira tokko. Obsatu heddummate. Obsi baay'achuun kuni mootummaadhuma nu bulchullee mootummaa kan keenya jennullee jechuudha. Itti dhaga'amu amma Oromoo 5,000 iddoo tokkotti ajjeefametu jedhame waan tokko. Uumaa rakkoo hin qabudha. Miliyoona tokkotu buqqee badaa maalidha ree kun? Kumaatamaan immoo isa buqqee kana namnu jalaa qabu hin jiru. Namni takkaatti dhaga'amu hin jiru. Kanaatiif dursi ministeera akkas goonee dubartii achiin baasnee akkas goonee miti. Dubartiin iddoo guddaa qabdi. Dubartiin haadha keenya waa hunda keenya. Kabaja guddaa qabna iddoon guddaan kennamuufii qaba. Dubartiidha kan namni 10-20 gudeedaa jiru. Ishee hiyyeessa bosona keessaa jechuudha. Dubartiidha ija ishee duratti ilmoon ishee qalamaa kan jiru. Isheen Oromoonis dubartiidha bar kabaja barbaaddi. Haati Oromoos dubartiidha. Akkuma dubartii Itoophiyaa keessaa tokko. Kanaatiif wanti kun obsa hin dabarree laata. Haga deemuu qabu hin dabarree laata. An kanarratti amma uummanni Oromoo obsuu qaba gaafa jedhamu mataasaa qaanii hin ta'u kun. Kun inhumanityidha. Dhala namummaa keessaa ba'uudha. Uummatni kun obsa dhalli namaa tokkollee addunyaarraa qabaachuu hin qabaanne baadhatee jira. Kanaatiif ittoo yeroo fudhachuu baatanii baay'ee nagaa dhala Oromoo, daangaa Oromoo, saba Oromoo dirqamadha kun. Dhiiga Oromootu jijjiirama kana fide. Oromoof jijjiirama kana oolchina jedhu taanaan Oromoon tokko tuqamuu hin qabu iddoo tokkotti jechuudha. Wanta Naqamtee irratti gaafa ba'anii ibsa ijoolleen kennitu namni achirraa ba'ee dubbatu walga'ii irratti waan ajaa'ibaadha. Waan nama ajaa'ibudha. Dhimmi nageenyaa waamamee achitti ba'ee waa tokko jecha tokko jechuun barbaanne. Dhimma nageenyaa isa kan Oromiyaallee hin shakkinaa jedhe uummata. Isa kan Gambeellaa qofa miti jedhe. Wanti kun an akkan ilaalutti mootummaan Dr. Abiyyis ta'e mootummaan obbo Lammaa Magarsaa ammallee maqaa isaanii dhoofne malee kan biraa dhoofne himachuu hin dandeenyu. Because gaafatamni guddaa isaan harkaa, amantaan uummata Oromoo isaan harkaa, amantaan kan keenya illee isaan harka jira bar. Isaanii amanaa irra nullee. Kanaatiif isa kanarratti itti fufuudhaan garuu waa'ee filannoo kanarratti ammallee uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaasaa hubachuu danda'u qaba. Obsuu fi danda'u qaba. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa kaayyoo Oromoo jijjiiru miti. Jaarmiyaa qabsoo Oromoo dudduuba deebisu miti. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo lubbuu isaanii yeroo hedduu umurii guutuu dabarsanii lubbuu isaanii kennaa namoota turan biyya sana keessatti uummata kana gidduutti haqa Oromoo jallata taanaan daba taanaan kallattii qabsoo uummata Oromoof dhugaa Oromoo kana irratti wareegamuurraa namoota dudduubatti jedhan miti. Kanaatiif hoogganoota akka kanaa
hogganoota isaan jalaas ka'aa jiran ijoollee yaangis taanaan hogganoonni qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jiranis waraanni bilisummaa Oromoollee uummanni Oromoollee hundi qaawwaa kana cufachuu danda'u qaba. Qaawwaa kana diina hedduutu barbaada. Kanaafi waan hunda afaaniin dubbatanii walii galamuu dhiisamuu danda'ama. Waan hunda bilbilaan haasa'uun hin danda'amu akka jedhame butamaa jira. Waan hunda intarneetiin haasa'uun hin danda'amu hin butama. Sobadha wanti hundumtuu intelligensiin waan isa fayyadu ilma hojjeta kun Afrikaadha. Sobadha dimokiraasiin tokko iyyuu hin jiru. Waldaan amantaa iyyuu hin soba. Siyaasa haa turu. Kanaatii fi wal hubachuu danda'u. Haga danda'ametti walii obsuu danda'u. Haala kanaan haga danda'ametti nageenya eegame, haga danda'ametti kallattii nagaarra obsame, wal hubatame, iddoo mormuu qabutti immoo, iddoo gaafachuu qabutti immoo, iddoo naan taane jedhutti immoo karaa nagaa bahee uummatni yoomiyyuu mormii isaa dhageeffachuun waan sirriidha, waan haqadha. Wanti obsa qabu jira, wanti obsa hin qabne jira. Wanti bira darbamu jira, wanti bira hin darbamne jira. Kana garuu gaafa godhu uummanni Oromoo, kana garuu gaafa godhu qeerroon bilisummaa Oromoo of danda'ee godha. Adda bilisummaa Oromoo ajajan kennu. Maaliif adda bilisummaa Oromoo kallattii siyaasaa eegee deemuu irraa eegama. Legitimacy isaa eeggachuu danda'u qaba. Qabsoo Oromootu beekaa ittiin qabatanii xureessuuf kan ariifatan baay'eetu jiru. Adda bilisummaa Oromootu akkas jennaan kana godhanii jedhame immediately kanaan galvanize godhanii dafanii yakkamaa gochuudhaaf kan qophaa'an baay'eetu jiru. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo ammayyuu taanaan of eeggannoodhaan, kallattii siyaasaadhaan, kallattii dippilomaatik ta'een, kallattii nageenyaadhaan, kallattii irratti walii galameen, kallattii filannoo dimokiraatawaaf haqa ta'etti nama geessuun deemuutu irra jira jechuudha. Yoo didee dhufe garuu qeerroon bilisummaa Oromoo, uummatni Oromoo mormii isaa akka saba kamiittiyyu walabadha sabni kun. Duras falmataa ture, wareegamaa ture, har'allee mormuudhaaf, har'allee mirga isaa gaafachuudhaaf uumaa tokko eenyuyyuu afaan isaa qabuu hin danda'u. Nu obsuu diddanii akkas gootanii nu diigaa jirtu, maaloo gochaa jirtu, waa hedduutu miidiyaa irra gadhiifamuu barbaadaa jira. Utuu itti fufee iddoo adda addaadhaas ka'e immoo waa hedduu qindeessuu danda'u, waa hedduu hojjechuu danda'u. No, kun hin ta'u. Waan irraa eegamu hojjetan. Waan irraa eegamu hojjetan. Kanaafi kana booda itti gaafatamni guddaan mootummaa harka jira. Kana gochuun dirqama isaadha. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo sababa godhatanii sanaan yeroo hunda uummatas gooluun, uummatas ajjeesuun, uummata nagaa dhaqanii bakka bakkatti har'a beegii irratti nama ajjeesaa jiru, dambidoolorraa nama ajjeesaa jiru, iddoo adda addaa nama ajjeesaa jiru. Kun hundi yakka guddaadha. Kuni itti gaafatamummaa dhabuudha. Kanaan duras kanattu ta'aa ture. Waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanta ta'uu qabu seeraan fixu. Seeraanuun fixan taanaan lola barbaadus immoo taanaan isumaayyuu innuu barbaachisaa miti, innuu sirrii miti. Uummata qulqulluu tuquun garuu sirrii miti. Kanaatii fi adda bilisummaa Oromoo hubachaa adeemuun uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo akkanuma waraana bilisummaa Oromoo illee muufachuu danda'ama, waan adda addaa jiraachuu danda'ama, ta'uu qabu garuu siyaasa kee fashaleessuu garuu hin qabu. Kanarratti obsaa adeemuun gaariidhaan jedha. Kana ergaan koo tarii yeroo fudhadhee yoo ta'e. Baay'ee gaariidha. Yeroon waan ulkaa gaggabeef nu gaanatti fakkaata. Isin lamaanuu yeroo keessaniifis yaada keessaniifis baay'ee galatooma nagaa taanu jiraadhaan isiniin jedha. Ba Cha Da Abachada Yakubesi markedalan Wakatan seke tigalan Latini ragoni sidalche Ala ofesi tunu galche Latini ragoni sidalche Ala ofesi tunu galche Abachada Yakubesi markedalan Wakatan seke tigalan Fardi hilo afurgulufe Afrika daku kabafufe Fardi hilo afurgulufe Afrika daku kabafufe Yalatini bakri sapalo bote kube Yalatini bakri sapalo bote kube Abanga machi aile fida Mama Rashad faatu itisi katabe Mama Rashad faatu itisi katabe Baro tumsa kufna warriyo gade kubate Baro tumsa kufna warriyo gade kubate Magarsa bari igazu banti Yori papo malencha kudani tunumate Yori papo malencha kudani tunumate Media barrufi waldale ija umma
uummata guyyaa barruu fi waldaalee jannata chaaftuu lama gaazexaa urjii raadiyoo maqdishoo OMN maaltu dagata raadiyoo maqdishoo OMN maaltu dagata booddee hayyoonni qomoo barnoota hawwanii booddee hayyoonni qomoo barnoota hawwanii lifti vaalii akka harambee opintu entiif new generation bananii opintu entiif new generation bananii yaaliin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame yaaliin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame Dr. Mararaa Baqqalaa Garbaa Maammoo Gadaa filannu sagaleen nu hatame Maammoo Gadaa filannu sagaleen nu hatame yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite du'a hiriiraa du'a irreechaa roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite keenya barnootaa fallii jedhee ilmi birruu keenya barnootaa fallii jedhee ilmi birruu Maammoo Mazammil guddinaa tumsaa Hayila Maaram gammadaa afaan hammatan Hayila Maaram gammadaa afaan hammatan Hinkomoko wayyaa komako Hinkomoko wayyaa komako deebinee faca'uun jiraare gaangee qofa kan ilmoo daare dhugaamma seenaare 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 galmee seenaa fuula duratti seenaan katabee jagna dubartii galmee seenaa fuula duratti seenaan katabee jagna dubartii warqituu fi mastaawot walloo asli oromoof tigeesti maammoo laal kormee laalaan adii duula faatee ulaa ibsituu margaa maramee harkaa laal kormee laalaan ayyaantuu dhagaa agartuu ibsaa galiseedhaa baasaantuu magarsaa laal kormee laalaan falmattuu bule dhugi bareentuu bishoo jaarsaa kan akka raggaatu laal kormee laalaan waarituu waare ashaa dirree loltuu aadaa obsaa faana galaasa laal kormee laalaan daraartuu soole asteer kannoo lalisee roobaa ilfinesh kannoo laal kormee laalaan faatee alii badhaatuu daa'ee maarifaa ibroo haaloo daawwee laal kormee laalaan kananii fifti raggaatuu ibsaa hawwan qeerroo guddifattee tiksaa laal kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan kormee laalaan laal kormee laalaan kormee laalaan laal kormee laalaan kormee laalaan dhugaamma seenaare dhugaamma seenaare dhugaamma seenaare dhugaamma seenaare dhugaamma seenaare dhugaamma seenaare